dirqama raggoonee dirqama Gooticho bakka kanatti kaasi duran dhaabbadan illee maaliif oolte feetu abeetu waa jennu bakka geemaa guutuu haa dhaabbattu enne jaalatarii itti tolee geema kana hin jiru waan yaadanii qabata waan ta'eef micoomtuun dirqama qabdu geema namaa hundira dhaabbatu. Kanarratti ansi dura dhaabbata gargaarsa yoo itti haala wasaalan lammii fi gargaaru footte warakkoo qabu. Urjii teenya na dhaggeeffadhu gaa wayin siima urjii teenya na dhaggeeffadhu. Hayyee. Udduu namni takka oomfatu namni takka qabbanee wanti godhu fiilmaa qabu. Laal akka nama tokkotti adii siifiin abbu dhaggeeffadhu. Anilleen siifiin abbooma akka nama tokkotti siifiin abbooma siifiin dhaabbadha intala dubartii teenya si kabajaa jechuudha tokkoffaa. Waan tokkoon si gaafadhu urjii. Amma akkas jette bakka hunda dhaquudhaan dirqama qabdu yes yaada bareeda garuu bakka biratti argamaa duuba akkamitti dhiifnamee urjaayyee naa deebisi bakka biratti ni argamti ijoollee teenya immoo hin barbaadu. Bakka anamma angooticha dhufeeti dirqamaan tumneef obsa hawaayin siimu jira baramma anamma gooticha si arkeetiin ati mee piroofaayila naa goradhuu jee keessaan sitti erge akkasii bar urjii akkasumatti keessaan akkana naa ta'e itti erge yoo akkasi keessaan namni san dhagee makkitti mate yoo dandeessa bakka san hirmaachuu qabdiif yookaan dirqama eenyurraa kaa'amee gooticha dhugaa bakka tana maalin si makaasnaa fi gootichalleen laal maakii numaa fi masa nuti ennee qabnu dhiisi injiru taraasaw nama akkamatti akka xiyyaa fi keetii kanneenu gizee fi taphatan booda haalli haala hama abibi sigalee namni kamuu siif hin ta'u akka ati feetu san siif hin ta'u yoo ati namaaf taateew namni sii ta'uu hin danda'u sigalee saniifuu miciyyoon tuni sila geemaatii fi sila kanarratti alaagan bumanurraa godhaawu. Yoo gargaarsi faa jiraatee isiin geemarratti illee maalni beektaa harargee ijoollee harargee keessaa bar jajjabduu jiraami si dhugaanuu jajjabduun geemara kun tiktookii kun maakii qofaa si naa himaame namni biroo jiru. Baay'ee jira. Baay'ee jira. Wanni isii haamne baay'ee jira urjii teenya ibsaa jira. Durbatti eenyu faadhamee laalamma dhalaa isii qofa qabnaamii fi bicaatana laalamma ummanni bar kutaa bakka biraa laalanii. Akkuma agartanii duba maal isii qofa qaqqabattan isin. Egaa amma isii tana dhiisuu qabna amma. Isii tana dhiisuu qabna. Jalaalaa jette bana dhaabee maakii qofa inni aannamti. Ijoolleen teenya bar wayii taa'isa. Wanni maayikii qofa jedhuufi. Maayikii teenya laale urjii teenya wanni amma maayikii irratti jedheebinee waan takka seekaasu urjii waan takkaan seekaas waan maayikii irratti jedheebinee fi laal kazinaanis ijoolleen teenya tanii dhiirtus waan amma maayikii irratti jedhamnee urjii mee dhugaa rabbitti namoonni keenya kafeefata ka ganda namaa keessa dhaabbatu tokkoon akkas kennayyee. Amma urjiin akka urjiitti ganduma keessa bira dhaabbataa jirti. Yoo akka Oromootti isaan sun bira dhufan adilleen akka Oromoo bira dhayte urjii akkasumaami. Wanda kan sima. Okay. Nama meeqaatu geema taphatee. Oromoo teenya taarargeedhaa tapha akka biratti hirmaatu fakkeenya bakka biratti foloo qabdu ta'e hirmaatu akkanaatti amma Fadiilos Hamzaa Ajiitis Ibsaa Abbaa Jaalalaatis Nasraas mee namoota kana hundaa'uu na fida hin jiran. Nasaraan nu jalaa hin dubbattu. Nasaraan nama jalaa hin dubbattu. Nasaraan nu yaamiyu. Makkii isaanii taraa akka masaraan nu qabadda. Nasaraan ni rakkoo miti yoo qajeeluu baatte ni sirreessin rakkoo miti nuti ni rakkanna isiin booda makkii nama yoo dubbiste nama jalaa ni dubbatti nama ni kabajja nasaraan. Ani amma keenya lageeffatu ani wallaahi bakka feete na qaba bakka feete nitti illee ni dhaabbadha garuu maayikii waan akkanatti xiyyeeffannee uummata keessaa qeenu qabna nuti uummatni fakkeenya jara keenya wanni maqaa achi dhoofnee gamaa gamana kamu jirtu urji. Uummanni arsiidhaa walumaa galatti wayini isinii hima. Teemasoonni isaanii mucaan ozoonii fi kaadhimaan nu jala isinitti qabsootanii maaliif fudhatinaa mucaa kaname mucaa jabduu tana maaliif nu harkaa baaftan takkaffaa. Yaa rakkoon qabu kaadhimaan isa immoo achi feerumte mucaa rakkoon qabu walaakin gin injiru laal yoo injiru ganda kee bira dhaabbattee ganda kee keessa deemtee namni sunis kabajee si jaalachuus danda'a. Kana keessumaan suutatti itti himanii rakkoon qabu waan balleessite. Amma makkii dhiisaati dubra keenya meeqa kan nu jalaa boonuu jira jarra sanatti gara jala malee nutti afura baarachiisaa mata. Nuti bara amma laali urji hasna na dhaggeeffadhaa sillachuu nuti amma isii feetu gara feetee adeemtu nuti dhimma kana irraa hin qabnu isii amma walumaa galatti
yoo harargee ta'uu baattee keessa achi baate hawaasni keenya hundi beekee yoo dhiise namni maayikii irra duulu tokko faan jiru. Lammaffaa yoo heerumtee bultiisii keessa seente namni isirra duulu jiru. Hanqa waan lameen kana galmaan hin ga'initti duuluun dhiifnu isii xiqqeessuus hin dhiifnu jechuudha. Yookaan immoo yoo xiqqeenya kana kan itti bultii jaalatu taate garuu wooma sadeen kana ammoo nuti wanni maayikii irra barbaadu. Qabnaa dhiisaa amman du'e amma isii dhiisi nama biraa qabadhu gooticha makkii dhiisaa wallaahi. Maaliif gahee isii ballee namni isii dhiifnee akka biraa qabannaree takka takkaan itti yaana yoo tana karraa maayisnee tajallattees karraa maayisaa hima dhiira jallattees karraa maayisaa yaana jechuudha. Faayidaan yoo ammoo jajallaan keenya waltaanee wajjin mudunnee yaane nuti amma dhageeffadhu laal kasna fakkeenya amma nuti amma fakkeenya akka hawaasa tokkotti carcarii fi harargee jechaa wal lolaa ture. Hawaasni keenya lola sammuu wal lola malee lola akkasillee waliin lolu tokko taaneetu wajjaa jira tokkoffaa wanni sii galwatillee. Garuu namni biraa gaafa kutaan nama suni akkasitti deemtu hawaasni keenya illee akkasuma tokko jee wajjaa jira wajjin hiriiraa jira jechuudha. Namni wal duuba amma fakkeenya waan namni miidiyaa hararra wal godhu harkaa jirtan nuti takkaa waan akkanaatis goonee beenu keessallee harkaan qabnu qabaachuu illee ta'e. Garuu nama nuun jaalanne tokko yoo jallaate jallaa keenya guddaan yoo laqaceelee waan nuti jaalannu waan hawaasni kun jaalatu qabatee deemuu hin dandeenye firraa maisaatu miyaan. Kanaas tokko maisneetuma dullatti humna Nasraa Gursum jettee bire Nasraa Gursumitti kunnaa jechuudha. Odoo maayii Nasraa Gursum baala godhatanii taa'ee jaalamee dhiisii Guruuti dabalta ana akka makkii dhiiftaniif hin jamalee lakki waan biraatiif laa. Akka yatte feemasoota mee namni biraa kaawwantii jettee isiinuu boontii sin jee saniif makkii dhiisa isaan cufaatu booname wantummaan feemasa ta'ee guututti ni harargeenis hootu oromoonis hootu maakiin andanyaa waan taateef hin jiru ifaan isii barraa ta'e malee ni jira jarri bobboonee humna fuudhaan jennee garuu ammoo makkii tana gahee fi keessaa firraa dhiisaa makkii maaliif arrabsitanii waa hedduu jettanii maal jettanii mucaan tun aboo uummata keenya biraas dhaabbattee harargee jettee gaafattis akkasiin nama eegaa ijoollaltee gargaarsaa guurtee bargaafanii nuufide arrabsuus dhiisii wallaahi nuufide gaafsaniis kazinaa dhageeffadhu wallaahi sa'aatirratti si haadha. Gaafa tokkoffaa mana kiyya kanaaf banamee mana kiyya irratti hawaasni keenya raggaxamee Hamzaa Shajjaabirii fi isiidha ibsaa dhufanii achirraa deemtee mana bantee achirraa gargaarsi akka guuramu godhaa turre malee wanni isiin addatti yaaddee kaatee hawaasa gargaarsi tokko hin jiru. Hoggaa sadis nuutu mana banatee isaan raggate. Ragganneeti asirra dhufanii waliin mari'atanii kaanii kutan. Addatti kan isin hawaasa harargee dammaytee waan itti rakkoo jirtu gartee isin jaldeessu xixiqqaa yaa konaatu harkee gaafsanis lollee hawaasni keenya dhufee akka uummanni sun gargaaramee karaa rakkoo godhaa turre jechuudha. Ammallee kan lolaa jirtu jibbaa miciyyoo tanaa qabaannee odoon ta'ini hawaasa keenya harargee jaalatu. Amma hayyuun tullaal kunoo hayyuun tuffaan gaafa haniin taphattisa jalaa barreessanii asii keenya qoosanii maarree qoosanii bakka itti qoosanii biraa kutan wallahi lazim an kana caala du'a hawaasa keenya harargee uummata guddaa baroomsa qabu kan uummata hubannoo qabu kan odoo urjii kana laallu qazinaa ta'e yoo garuu akkamitti duuba nama nuun kabanye illee yaadame mee kam gootan ayyaa nama nuun kabanye laa nama nuun kabanye oguu namni san isin kabajuu dhabe itti himtanii miti arraba diiftaniituma nama sana akkuma inni isin jibbe jibbitanii irraa dhiisan akkasitti hin beeka garuu ammoo akka inni nu jibbe yoo dhiibne hawaasa harargeedha kan dammaqanii beeka uummata ishee kanan beeka bira warri beeka warri hin beekne kamta ayyee jala hiriiraare kazinaa ta'e. Amma fakkeenya ijoollee ta'e harargee jiraan tokko ammallee jiru yaa'u hiriiruutti dhiibnu waan kana lolleetti uummata dammaysaa yaanu uummanni kun ka'uu qaba uummanni ka'ee waan rakkoo namni itti jiru laaluu qaba jechuudha. Amma eengadda waan tokko laala gaafa Ramzaan taphatte ijoollee Arsii malee mataa isii keessa dhaqe malee namni geema sana irratti hirmaate tokko natti as kenna hin jiru. Uummata Arsiitu haadha baateeti asliidhaa namoonni isaanii baay'ee eenyu taphate? Gaafa Ramzaan mucaan Arsii tokko taphate gartee hojjetti eengadda. Laalle. Okay, wallahi urji yoo gaafsan garte wallahi sukkura dibba sida kazinaan teenya arkuun dabdu. Ijoollee Arsii malee namni tokko waan namni tokko gooticho hinaaftaan isin hinaaftan anuu hinaafee maaliif ho'ite akkaataan ani itti hinaafeen qaba. Maakiin ijoollee teenya harargeettis nutti haadee hattuu nutti haamattantu ho'ite rakkoon qabu bakka kun. Uuma gaafa jiru qabda obbaleetii teessa waan taate. Nuti kaara jenne malee bari laalamma gaafa teenya gaafa taphatu maakiin waan nuti sibira muftee taa'u nuti kan barbaannu walumaa galatti. Rakkoon qabu kana bakka taanaan aga takkatti hin jiru namuu akka walitti dhiyaatu. Amma walitti himaa akkanee fi ittiin ta'e dubbii kana sirreessitu abdii qabna footoo siin kaasee. Ani isin himaa kan danda'u malee nama kaasuu illee hin ta'u. Gaafa eenyu?
Gaafa Ramzaan mucaan warraarsiidhaa sun taphatee gartee bongarreeti. Eenyu itti sama gaasaa nagarreen. Tiini nagarreen. Ramzaan gaafa taphate guyyaa sadii. Yaati. Kunoo mucaa kan qoy isiniifin bitaa qoy. Biyya Saudii kanatti kan saamu jaa. Qoy isiniifin bitaa qoy. Asnaani nagarreen isa qabdu ummata kanaa qofa ummata sana qofa. Gaafa mucaan kun taphate la. Bakka woon. Yeengadda. Kana maartitti mooti. Mo'ameemi. Mucaan ni beekte beekte nama. Kunoo gaafa mucaan kun taphate asii waa kennaa turte gasiisan irra isii ture isii takkittii tana malee ijoolleen argee takkan jirtu ayye kutaan biraa tokko hin jiru. Guyyaa wanti bira dhaabbate sanii keessaa barbaada deema isiin taphatu san namuu akkuma si bira dhaabbatee wal bira dhaabbatan saa. No biran dhaabban inni biran dhaabban gaafa dheenga dargee bakka isaan dhaabbatanii si filmaa diye urjii teenya naatu laalaa ture anis maakii Kana isiin waa kan nuti ta'u biseen footoo irratti argu. Egaa sodaa xayyaaraan isin kenna. Maal marabbisi godhe isinis namaa beekaa kaas jirru kun kaami. Urji dhageeffat. Okay, sodaa yoo ta'e dhageeffat sodaa fidduun tirfii dhayanii dhageeffat. Gandoonni kabajeeti. No warri arsiidhaa ganda keenya kam kabajaa jirarree aslii dheengadda gaafa haniin taphattu ol kan uummanni humni lama guutuun itti barreessee aslii seeni jedhiin koofiyaa kana harkaa nu godhee koofiyaa ol darbee uummata keenya komanchi takka barreessuu dadhabee uummata hanqas takka tuffatee ka'ee nu jalaa kuti tokko qabadhu. Maayikiin dheedeetu uummanni guutuun harargeedhaa sanii maayikitti ergadhu jedhanii maayikitti ergatte ikmaan faan hayyuun suffaan nama baay'eedha. Fakkeenyaaf maayii tokko hayyuu hundaa tokko namoonni akkasii itti erganii barreessanii dadhabaniti maayikiin maal jetteen Misiyyoo kana boochu mee laal urjii godhi laal intala arargee takka takkanatti mimmaan haqattee kana boochu dhageeffadhu intala arargee takka mimmaan akka haqattee boochu maakii malee nama laayif goolii naa guuttu malee sin tabsiisu jubarteet mubaarak musammaa nama taphachiisaa ture gaafa mucaan tokko kaawwate erga tokko namni raafi takka kan mubaarak musammaa taphachiise argitee turte fakkeenya jechuudha namoota asliinis nama taphachiisaa ture isiin addatti intala dubartii taate jechi akkasii sun akkamitti afaanii baa urjii. Akkamitti leenca naa kennitee laayif goolii cuftu malee siin taphachiisu jechuun kun maal jechuudha urji mee isa kana naa deebis maakiin akka jetteetiin michiyoo achirraa gootee gartee cufattee haatee hutu alhamdulillah uummata keenya arjaa kun deebi'aniittuma akkasuma moosanii jechuudha. Wallaahi qalbiin jenne yoo akka jette malee siin taphachiisu yookaan ammoo nama afuriin taphatteettiin urji ta'e dhageeffatu yoon akkas ta'uu baatte nama afuriin taphatteettiin urji akkam gootu urji. Anamma akka obboleetitti akka saayibatti akka nama jiru bishaan taaribaa kana hojii dhugeetti waan isin jaalala kanatti isii qabdan tana wallaahi keessaniin ibsaa fi hagan danda'u takkatti haga qaboonni hundinuu. Saniifuu an jaalala kana namaa qabaachuu keessan amma xiqqoo kana jaaladhaa please rabbii ijaa xiqqoo mana jaaladha akkatti. Jaalalti teessan dubbiin khatariidha. Bari isin ammaan tana yaa urjii akka fedhe. Yoo ta'e urjii nama ganda namaa keessan dhaabbattu bakka biraan dhaabbattu kabaja uummata keetti qabda uummanni ni si jaalata siin arrabsu fakkeenya maa namni siin tuunetu si jaalata uummanni si kabaja garuu tullattiif hin beene sana deddeemtu duuba akkamitti deemna kootu amma isin deeggaraa tureemi amma isin deeggaruu illee ta'u amma kanaaf urjii teenya walumaa galatti qaallitti rakkoo qabdu naas hima qaallitti rakkoo qabdu ni sirreessu yoo sirraa baadde karraa mashinaatti goomola kanaa. Foto di saya rabbi jaiti goticho. Yo laal urji nuti amma maayakin yo dhageeffat baramma nuti waa hunda laal amma nuti yoo isin dhiifte malee namni miidiyaa kanarra ni beekta namni harkaan dhaqee walitti qeessu yoo cabu akkasii namni tokko urji dhageeffat laal urji dhageeffat namni ganda fiiti cabnaan namni ganda fiitiin kufee galman ga'u ni beekte yeetiin yaadachuu gaafa ganda keetiin tumamaa dhuftee. Ganti tokko akka tasaa lola sirra bane ati batta keessa kuttee beeka dhokararra ni beektaa murjeen kas. Dhugaaya. Gooticha salaamu alaikum. Suutaan ni garaa. Nuti amma wanni jechaa jirru maakii uummata keenya kabaji uummata keenya waliin jiraadhu uummata kana waliin deemi jechaa jirra. Namni waan biraa adda gaafachaa jiru. Nama waan kan hundarraa kabaja nu hin qabne maal kabajna maal isi kabajna feemasummaan si maal la fayyada naa kuttee na nyaachiftu urjii kuttee nyaachiftu mana siin galtu mana keen galtu maal si fayyaddi urjii faayidaan isi maal. Ndaafuu waan ati itti kana guututti hagan danda'utti hin daama. Taate hundaafu. Okay, galatoomi. Rabbi walumaa kana kanaaf nuti maal. Du'aayi faa godha please footoo isii bareedu irra haa du'aayi faa godha. Ayyee. Laki du'aayin hin jirtu wala baaruudha. Wala baarra malee du'aayin isii raami. Maal fayyadu? Du'aayi faa goonee maal fayyadu?
bara mata la nuti amman tan akka harargetti akka namoota harargetti waa hubatetti hundi kenyaanki waa hubanne isii cabsuudhaaf qophii gallee jirra walumaa galatti yoo ammoo sirrooyte ni dhiibna jechuudha yoo sirraa hubatte hin dhiisu yoo sirrooyte uummata kana jaalatte rakkoo miti poolisii ati duraanuu ergamtuu nama dhalaa si jaalatee uummata isiifuu fuudhuu dadhabe faayidaan qabdu deemate amma meeshaan nu siin dalagu maqaa harargellee nu nyaatin lolaa deemate nama dhalaa arsiituu